Biiroon aadaa fi aartii magaalaa Finfinnee ogummaan sarkasii ol ka'umsa Itoophiyaaf mata duree jedhuun feestivaala waldorgommii sarkasii jalqabaa eegalchiise. Baniinsa sagantaa waldorgommii kana irrattis kantiibaa itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaan Xiraar Abbaay haasaa taasisaniin jijjiiramaan asitti xiyyeeffannoo mootummaan aadaa fi aartii guddisuuf kenneen bakkeewwan agarsiisa aadaa fi aartii akkasumas ispoortii hedduun misooma koriiderii fi qarqara lageeniitiin wal simee ijaaramuu ibsaniiru. ከተማችን አዲስ አበባ ለዚህ ዘርፍ ልዩ ትኩረት Magaalaan keenya Finfinneen damee aartiif xiyyeeffannoo addaa kennitee hojjechaa jirti. Hojii misooma koriidarii fi qarqara laggeeniitiin wal qabatee bakkeewwan aadaa fi aartii akkasumas ispoortiif oolan hedduun ijaaramanii tajaajilaaf banaa ta'aniiru. Addabaabaayyiiwwan uummanni irratti bashannananis hojjetameera. Ogummaa sarkasiif kan oolan bakkeewwan mijatoon misooma koriidariin ijaaramaniiru. Misooma qarqara laggeenii Inxooxxoo hanga Piikookitti darbees haga Aqaaqitti hojjetamaa jiruun sarkasii fi gosa ispoortii hundaaf xiyyeeffannoon kennameera. Hooggantuun biiroo aadaa fi aartii magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasaw waldorgommichi bitootessa 21 hanga 24 bara 2014tti kan itti fufu ta'uu himanii dorgomtoonni ga'umsa qabaniin kan itti badhaafamanii fi dorgommii idil addunyaaf biyya keenya bakka bu'uun kan dorgoman akka ta'e ibsaniiru. Waldorgommiin kun waldorgommii qofa osoo hin taane bakka dandeettiin dhalootaa itti mul'atuudhas jedhaniiru. የሰርከስ ጥበብ ከአእምሮ በላይ የሆኑና የማይገመቱ የፈጠራ ጥበብ Ogummaan sarkasii ogummaa tilmaamamuuf ulfaatu wantoota hedduu kan of keessaa qabudha. Darbees ogummaa waloomni keessatti mul'atudha. Miira ni danda'amaa kan nama keessatti uumudha. Afaan aadaa fi eenyummaa kan of keessaa qabu waan ta'eef afaan addunyaan ittiin waliif galudha. Ogummaan sarkasii waldorgommii qofaa osoo hin taane bakka dhalootni dandeettii isaanii itti gabbifatanidha. Ministeer Deetaan Ministeera Aadaa fi Ispoortii Gargaaraan Pirofeesaraa Nabiyyuu Baay'ee mootummaan jijjiirama aadaa fi aartiif xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechaa jiraachuun humna aartiin qabu mul'isaa jira jedhan. የለውጥ መንግስት የጥበብን ኃይል የጥበብን ጉልበት mootummaan jijjiiramaa humna aartiin qabu gadi fageenyaan hubachuudhaan barii jijjiiramaarraa eegalee ogeessota aartiitti dhiyaachuun mariisisuudhaan ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaanii akka ba'atan taasiseera. Mootummaan wantoota aartii biyyattiitti gufuu ta'aa turan furuudhaan humna aartiin qabu tarsimoo mootummaa keessatti dhahee fayyadamuudhaan aantummaa aartiif qabu mirkaneesseera. Feestivaala waldorgommii sarkasii kanaan dorgomtoonni magaalaa Finfinnee dandeettii qaban qindeessummaa waldaa sarkasii Itoophiyaan waldorgommicha hirmaachaa jiru. Kanneen dorgommicha olaantummaan injifatan biyya bakka bu'uun kan dorgoman ta'a jedhame.